السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتك يا كنن فيديو مقطع تكو ويا لجنين النيتوركين نورا كسافر. أكما بيكمو أيدي بركم تكوف دبا سكريتي في دبا بريتي سدومي سكري كلاجرا إيدين كله سبب سارا ورشة واتو كسوما جرا تنوس بقرب بيني إيدي كنا نوجه إيدين كون إيدي أرارما إيدين كون إيدي وري رحمة كوتشو إيدين كون إيدي جيتشي رما نوفيس أمتا فيس بيجا فيس أوفي فيس ربنا واتاسس وربي كنا ركجل إن شاء الله. أواسكين يبلنا عندك سنبقى كجير تمرتي أواسني بيجتي عندك سمرتي وني بيكمو كابو وانا ما يروات أكنا كيسا أتوكو أمتا إسلاماتي أمتا أمانتي تي جدو تي ركو كاوتو يالا ما بيجا كنيا كيسا كيكوما ريكوري برفتولا في يالي هوني أتوكو بي سبا في سبلا موتا نمو الرولا انكفتي وجنين جراتاتو ري جدو تي ركو أددا كاولا يالي هوني أتوكو bahan atau kaban atau kibban wanni akkasi namni da baradheera bulchiin sarata bulchuudha waa walitti qabachuudhaan kuufachuudhaan edaa isan ga'uudha kana ta'uu agarra kun waan ta'eef hawaasa keenya bal'aa wanni isin nu beekuu qabdanu wanni nuti akkaan hubachuu qabnu yeroo addaa kana keessatti eedii kana sababsatamee eeggadda guyyaa 3-4 dura akka uummanni deebiin islaamaa hin deebine kanaaf kallattii kanaan uummata islaamaa kaasuudhaaf addaanis yaaliin godhama. Kallattii adda addaatiin immoo kaleessa warri gaafii uummanni islaamaa gaafate waggaa 5 arfan darbe akka hin deebifamne godhaa tures immoo jaruma hadhaa gaafiin uummata islaamaa waan deebineef hin qabu muummichi ministeeraa jennaan itti dhaga'amaa jirutu itti dhaga'amuun jaraa ifa baafatan keessaa harka baate daboollaan yookaan ukkaamsaan keessaa diddee baafte. Wannin dhaammachuu barbaadu guddoon wanni amma sabaaf sablammoota nutti kaasamuuf yookaanis immoo hawaasa tokkotti kaafamuuf al tokko karaa saawuz karaa dabuubiitiin al tokko karaa ummata karaa harariitiin al tokko karaa asoosaatiin al tokko karaa jimmaatiin ummata daawurootiin wanni kaafamaa jiru yaalamaatuma jira hawaasa keenya bal'aa wanni isin beekuu qabdan ummanni hadareetii fi waan warrachi keessaa bitame tokko miti kana hubadhaa. Ummanni warra nu wajjin qaama nu godhatee qaama godhatee warra fuunee wajjin jiraataa jirru diinii tokko wajjin kaddamaa jirru ummataa fi warra ummanni bitatee nu keessaa qabu adda baasaa nu bara. Obboleettiin kiyya tokko galatoomee ulfaadhu kan yaada gumaachaa turte ulfaadhu bakka jirtutti quba qabda anis yaada kan kee kana nan hirmaadha akkuma jirutti guutuusaa. Warri karaa kallattii daawurootiin yeroo nuti wanni adda addaa adeemsi adda addaa akkuma beekamu torbee darbee naannoo Jimmaa keessatti wanni adda addaa hojjechuu yeroo yaalamu duwwaa miti wantichi lafa duwwaa miti wanni isin beekuu qabdan wanni beekamuu qabu daawuroo warra uummata daawuroo wajjiniin jiraataa jiru miti kana beekaa hawaasni keenya yeroo uummanni daawuroo keessaan namni nutti dhufu hawaasa kana gama namatti baasanii ilaaluun dirqama ta'a warri namni 3 namni 4 gaazii ta'uu qabu. Gaziin guddattee fi miti kan isheen midhaan balleessitu. Adaree guddaa kana namni bitamee warri yookaanis immoo kallattii tokko ilaalcha ilaalaa jiranu adaree guutuu bakka bu'uu dhabu uummata adaree keessa jiru yoo haasofsiiftan akka gaariitti isinii galuu danda'a. Uummanni adaree keessa jiru ofii isaatiif ukkaamamee baay'ee isaa quba qabna nuti samma dura yaadni naa dhufaa tures akkasuma anis immoo quban qabaa wajjin jirra waan ta'eef. Saayibban kiyya bakka adda addaatiin qaba warra biyya alaa jiran warra biyya keessaa jiran ummata keessa jiran warri dhugaadhaaf yaadan ofii isaaniitiif quuqamaadha saba kanaaf ofii isaaniitiif iyyuu kallattii meeqan cunqurfamaadha afaaniin qabamnu haasa'utti inni kaan haasa'ee baafate yaada galfata isaan kun namatti haasa'an hin qabalu akkatti haasa'an hin qabalu rakkoo ummata keenya wajjin rakkataa jirutu jira ummata daree keessa wallaahi annan beeku mataa kiyyaan saahibban kiyya baay'ee barattoota yuunivarsiitii Bastoota yuunivarsiitii keessa turtan warri waliin yaada adda addaa irratti waliin haasa'aa ture hundi keessan hundi beektanii yaada gaafiin uummata Oromoo yoo deebi'e malee biyya keenya keessatti nagaan hin argamu warri jechaa turtan hundi keessanuu namoota akkanaa baay'een akka jiruu fi kana gargar baasan ilaaluun hawaasa bal'aa adaree hundaa miti adareen nutti jiru yookaanis immoo adareen namni tokko yoo waa bal'aa hundaa miti
oromoon hundi gaarii miti hundi hattuu miti immoo adareen hundi gaarii miti hundi hattuu miti hundi nama nu miidhaa jiru miti kana beekuun dirqama ta'a bakka namatti baasuun kanatti gargaarama diinni nama tokko fuudhee bitatee of dura kaayatee nutti ergeeti ittiin nu miidhee akka nuti saba sana irratti ilaalcha hamaa ilaalcha fokkisaa godhannu nu godhaa jira. Godaannisa irratti godaannisa walitti dabaluu akka hin taane nuti warra nu godaannisa nurratti uume warra madaa nurratti uumeyyuu madaa kana fayyifachuudhaan wal dhaanamna malee madaa kana madeessuudhaan hin baafannu nuti. Namni tokko yeroo tokko hayyuun addunyaa kana irratti waan inni dubbatu keessaa nama ajaa'iba. Neelsan Maandeelaan gaafa ummata apartaayidii olaantummaa isaanii gonfachiisee qabu ummata adii utuu ilmi namaa taa'ee ilaaluu saree nyaachise dhiifama gochuudhaan ergama rabbiitu beekamaadha. Antum tulaqaa isin kunoo warra gadhadhaa jalqabee ummata waggaa 13 isaan roorrisee warra isaan jaallatan akka Hamzaa namoota meeqa isaan ajjeesee jedhe deebisanii ummata gadhiifamaadha. Ummataarra booda raamanni isinii godhame jedhamee ummata gaggeeffame ergama rabbiiti galanni kan rabbiiti alayhi salaatu wassalaam. Akkuma kana addunyaa waan akkanaa keessa baay'ee kan dabarsite jira. Ummata apartaayidii keessa ummata utuu sareen meeqa nyaatee fixe bakkee kanatti kan viidiyoon jira har'aa addunyaa kana irratti beekamee kan silaa namni san argeeyyuu namooma ofiitiin ofitti suukanna'aa jiraatu. Gochuudhaan iyyi godaannisa isaa wal dhaannate Maandeellaan. Nuti hawaasni bal'aan ummata yeroo jennu ummanni daawuroo ummata hundatu nu miidhaa jira sitti hin fakkaatin. Namni bitamaan eessayyuu jira. Bitamaan nu miidhuudhaaf ka'uun mala bitamu jechuudha sanayyuu lakkii nu beektuuf nu miidhe jennee akka itti agarsiisuu qabna eenyummaa keenya gaarummaa keenya namoota gaarii ta'uu keenya isuma dhugumaatti fakkaatanii uummata kanaafis namni yaadu numa ta'uu beekuu qabna. Kaleessa warri karaa shimaalaa jiran nu miidhaniiru ta'a seenaa keessatti miidhamaa ture hadda keenya beekamaadha iyyaa dhufne abbootiidhaan waan taane ta'aa turre atseewwanii waan taane ta'aa turre dhugumaa jarri kun qophaadhaa ummata Oromoo keessaa nama nu dhawu nama nu miidhu bitataniiti ittiin nu turan. Har'a garuu seenaa waan jijjiireen qabu har'a jijjiiramee dhufee yeroo muummichi ministeeraa gaafii ummata islaamaati beekamtii qofa osoo hin taane beekamtii kennuu qofa osoo hin taane deebisaa argachuu qaba yeroo inni jedhe kana keessa deebisaa sanatti gargaaramuun dirqama keenya ta'a. Deebisaa sana gamtaan eeggachuun waliin eeggachuun hirmaachuun dirqama keenya ta'a. Keenya irratti quufaa deebisaa quubsaa arganna jennee yaadna akka gaariitti. Gaafiin keenya laafaadha salphaadha. Waan bilbilaan deebi'u nuuf sirreessuudhaaf immoo kallattii nu qabsiisee jira. Kallattii nu qabsiisee jiru kanarratti immoo itti fayyadamna inshaallah. Kana sababsatanii garaagarummaadha jedhanii uummata kana jidduu seenanii akka kaleessaa fottoksuudhaaf yaaliin godhamaa jiru akka inni milkoomne. Dhagaatiin aksanii irratti muummichi ministeeraa dhaqee bahaa naannoo Somaaliyaa dhaqee isin uummata tokko jedhee isin uummata tokkicha uummata yeroo dheeraa walitti baqatee waliin baqataa ture. Kanaa jecha inni tokko miidhamaa akka hin taane jedhamee haasaan sun haasa'amee dabarfatee namni waa ofirkaa qabanii jara kana yeroo dheeraa ofirkaa qabanii nama yeroo dheeraa ofirkaa wal qabu nama waggaa dhibbaa fuudhii kana yeroo tokkicha nama harkaan baatu sangaan qalamuu quban qabdu silmiin gogaa wajjin yookaan kalloo wajjin gurguramtiin nan jedhee bisa kana hawaasa keenya bal'aa dhugumaa Somaalee hundannuu jibbaa wallahi akkasii warra nu jibbu warra bitame qofittiitu warra kanaa jibbame qofittiitu nu miidhaa jimare wallahi Somaaleen jibbaa nurraan qabdu Somaalee jibbaa takka illee akka sha'abiitti akka hawaasaatti akka ummataatti diiniin keenya isin ayyamuuf warri amantii dhugaadhaan qaban warri rabbitti amanee jiru warri dhugaadhaan immoo namooma qaban warri biyyooma dhugumaan qaban namoomni bariin ga'am silaa namoomni ga'a itti dabalatee moo amantii qabnu uummata kanaa wajjiniin itti dabalatee moo biyyoota koo wajjiniin qabnu uummata kanaa wajjiniin. Kanaaf hawaasni bal'aan saboonni garaagaraa fakkeenyaaf akka Gaambeelaatu jira uummata Shinaashaatu jira uummata Anyuwaaktu jira uummata Daawurootu jira. Keessaa hamma bitamtu qofitti fudhatanii itti yoo jarri ka'ee naannoo Jimmaatti waa balleessi Daawuroo hunda waa balleessin se'iin nama tokko lama adaree keessatti bulchiinsaa wal qabatee waan hojjetamaa turetu jira. Hawaasni keenya beekadhu warra bulchiinsa irra kaa'amee namni achirra jara kaa'ate sana nu miidhe malee hawaasni keenya qoma tokko qomoo tokko kana beekuun keenya dirqama ta'a yeroo addaa kana keessa. Hawaasa wajjiniin jirra. Hawaasa keenya hawaasa adaree yookaanis immoo hawaasa sababa nama tokko nama lamaati jecha yookaan immoo sababa nama bitameetii jecha
ummata kanarratti haaloon kaleessaa godaanisni kaleessaa akka dagaagnu akka hin goonen hawaasa Oromootti dhaamsa kiyya dhaamman. Kana naa qabadhu kana naa guduunfadhu. Ilaalcha lamaan sadii yaannee afur yaannee tokko godhanna waan ta'eef yoo haala kanaan akka nu yaadamu yaa isa ummata kan kee qomoo kan kee sababa jireenya gabaabduutiif jecha itti bitamtee itti waa godhaa jirtu yeroon akka addaa kanatti nafuu hin jijjiiramti egeree keetiif hadha yaadi seenaan rahmata nama addunyaan kun yoo ati hamtuu taate gaariidha siiniin jedhu yaa kana daree keessa teessee maqaa dareetiin daree maqaa balleessitu yaa kan daawuroo keessa teessee daawuroodhaan maqaa daawuroo balleessitu yaa kan ummata yeem beera saba ummata wajjiniin jaarraa meeqan lakkoofsannee wajjiniin jiru achi keessaan dhuftee saba Oromoo tuquudhaan yookaanis immoo saba Oromoo keessa teessee afaan Oromoo dubbattee saba Oromoo keessa teessee adareetti waa gochuudhaan yookaan yeem beera sabeetti waa gochuudhaan achi as diina walitti oomishuudhaan tooftaa diinni bara dheeraa kaa'e itti fayyadamaa jiru kana yaa kan mirkaneessitu. Waggaa dheeraa addunyaa kanarra hin jiraatu. Fuula Rabbiitti wal arguudhaaf ta'e haajaan keenya hamma fedhe jiraannu addunyaa kanarraa galla. Yaa kan fooqii keetii jecha fooqii tokko jecha saba kana lubbuu nama tokko baaftu yoo siree quba tokko ijaarte tokkitti irra bulta. Yoo uffata miiliyoonii tokko dhiisifate tokkitti uffattee gabbaata isaa dhiirri sirraa baasuun mana kana beeke. Kanaaf lafeen dhiigni namaa meeshaan bitannaa mana deebifnee ijaarrannaa waan diigame karaan deeffannaa lubbuu namaa deeffachuu hin dandeenyu. Godaannisa lubbuu namaatiin nurraa kaffalamaa jiru kana lubbuu namaa horiidhaan binnee deeffachuu hin dandeenyu. Waan nu dandeenyu jennee sitti himannu kana lubbuun namaa nu biratti qaaliidha jabeenya nu jabeessii jechuu ergaa keenya dhaammanna. Guddinni biyya keenyaa waliin malee hin dagaagu waan ta'eef yeroo ammaa kana keessa gaafii amantii islaamaa qofaatti hin ta'in gaafiidhuma amantii hundaatiif iyyuu deebisuudhaaf muummichi ministeeraa akkuma gaafii uummata islaamaatiif deebii deebisuudhaaf waadaa nuu seenetti gaafii biraatiifis gaafii misoomaatiifis gaafii dagaaginaatiifis gaafii nuti gaafachuudhaa jenne nu deebisuudhaan mirga qaba. Heeratu si hayyama jedhee nutti himaa jira. Heera biyya keessaa tumamee jirutu si hayyama jedhee nutti himaa jira. Yeroo kana keessa wal bira dhaabbannee harka wal qabannee hawaasni biyyattii waan gaafataa turree fi waan garii deebisaa keessa arganne walitti qabannee harka wal qabannee bakka tokko geenya biyyattiidhaaf waliin hayaannu. Dooniin kun bidiruun kun waliin nu baattee jirti jala isaa yoo urre waliin nyaatamna akka bidiruun nuti baadhannee nu baattee jirtu kun hin uranne akka isin hin uranne waliin bidiruu keenya bidiruu biyyooma bidiruu namooma bidiruu sabooma bidiruu biyyoo guutuu biyyatti waliin haa eegnu jechuun dhaammadha. Galatoomaa warra islaamaat baga ciidii keessan galata keessan galanni keessan guddaa nu biraa qabdan keessatti akkuma kanas akka yaadannootti deengate guyyaa gaafa ramadaanaa digdamii meeqaati laata uummanni kiristaanaa naannoo magaalaa Finfinnee keessatti bahee tamrii bitee dargaggeessi islaamaa yaada warri nutti jiru yaada warri nurratti hojjetaa jiru fashalsiisuudhaaf kiristaanonni uummanni kiristaanaa keessatti uummanni annan beeka ijoollee uummatni baay'een Oromoonni uummanni saba biraa Amaaronni kiristaanni Guraagonni tamrii baattee biyya kana uummata islaamaatiif irraa walte karaarra baate kun maal nu agarsiisa jennaan bilchina galatoomaa jennaan bilchina kanaan fashalsiisan jalaa jechuu danda'ama. Ilaalcha silaa garaagarummaa namni bira sabni bira yookaanis immoo mootummaan kanaan dura mootummaan kanaan dura harka jechuudha. Ilaalcha tokkittiidhaan ija tokkittiidhaan waa wal ilaalaa jiru ture dargaggeessi hadhaa yeroo silaa ansabni kan koo kanaa miti jedhu kana keessa amantii kiristaanaa baadhatee tamrii bitee tokkummaan agarsiisaa hanyaatuuf miti jette ijoollee. Anyaatu fi miti ejinnan narkaa fudhatee tokkummaa kan koonaa wajjiniin qaama akka shabkii keenya wal keessaa akka galfannuuf jettee kooboo baadhattee magaalaa adda addaa keessatti masjiida fuuldurii dhaabbatte uummata maxxansiisaa oolte. Kun maal nu agarsiisa dhugumaa tamriidhaan nu qoobsuuf himaa lakki nuu kennanii tokkummaa keenya nutti malee tokkummaa keenya agarsiifnee gammannan isiniin jedha galatoomaa ulfaadhaa. Warri yaada nuu kennitan peejii keenya irrattis yeroo ammaa yaada kennaa jirtan bilchinaan deemuu qabna.
bilchinaan deemuu qabna. Yeroo ammaa kana keessa isa dhiyeenya kana ramadaana keessa obbo Lammaa Magarsaa rakkoo jiru hunda waliin furuudhaaf rakkoo argame gaafii gaafatame rakkoolee jiran hunda waliin furuudhaaf nuun marii gochaa turani. Marii gochaa turan kana keessa gaaddisa walii taana biyyoota kana sabaaf sablammoota kana hundaafuu yeroo nuti baachuudhaaf ba'aan guddaan nurra ka'ame amma waan ta'eef amaanaa kana wajjin baadhannaa. Yoo kana amaanaatis akka fudhannee galle wajjin baadhannaa. Kaan waan waliin guutuu isaa waan hojiidhaan itti adeemnu ta'a. Galatooma hawaasa keenya ulfaadha. Yaa baadiyyaa yaa magaalaa hawaasa kana akka tokkotti nu jalaa fudhatin yeen beera sabiin inni si miidhe yoo jiraate tokkitti nama si miidhe sana malee saba keenya saba ummata keenya miidhuudhaaf yeen beera sabni nuti jiru kana beek daawuroon hundi nutti jiru haasaan kan koo kana laalla adareen nu hundaa miti adareen namni sabni hammi tokko yoo inni ka'e sitti ka'e inni kaan immoo haadha manaa keenya inni kaan abbaa manaa ijoollee keenya of jalaa qaba inni kaan kallattii adda addaatiin walitti hidhatee jira inni nu miidhu akkuma jirutti hawaasni bal'aan immoo wajjin hin jiru wallaahi dhugumatti ummata kan akka ta'uu dhabee yoo hin amanamne yoo kana gaafa manni ijaaramu tokko fuulli isaa Somaalee fakkaata inni garuu Somaalee miti ari'atamee deemaa jira. Sababa Somaaleen achi ijoollee keenya ajjeesaa jirtu jecha isa kana karaa irratti qabanii jennaan mootummaan poolisiin naannoo Oromiyaa dhaqee harkaa baafatee nutti fidee jennaan ija keenya nagar. Isaan kun afaan Faranjiitii fi afaan Somaalee mana hin beeku. Nooleedha haadhaaf abbaan isaa nooleedha waan isin ajaa'ibu haadhaaf abbaan isaa nooleedha gosa himachuuf miti immoo ankara wanna kana jedhaa jiru wanni akkasiis ni malu wanna kan miidhame meeqaan meeqa jira kan cubbuudhaan adda meeqaan meeqa jira sababa saba tokkicha keessa ta'anii dhakaa nutti darbachuudhaan dhakaan asii achi yoo deebifne dhakaa nutti darbatame qabuu qabna immoo qabnee achi deebisuu hin ta'u ofirraa qabuu qabna. Dhakaan nutti darbatamaa jira dhakaan nutti darbatamu qabnee lafa keenya dhakaasan gaafa kanaa nutti darbattee gaafsee nu jennu hin dhufa hin gaafanna dhakaanatti nutti darbatte bari gaa lafa keenya maaliif jennaan yoo asiisitti darbanne si nama hamaa keetiif jecha nama gaarii nu jalaa rukuta jenneeti asiisitti darbachuu dhiifne jennee itti yeroo qaroominaati yeroo tofta adda addaatiin deeman. Mormitoonni keenya warri biyya alaa jirtanu deebi'uu keessatti wanni baay'een irratti hojjetamaa jiras hojjetamaa dhufes hojjetamuuf ta'as gara fuulduree ammas ta'u matootiin keenya beektonni keenya biyya alaa jirtan ijji mataa irratti waan dhaalama jirti Oromoon. Deebisu yeroo hunda kana naquu jira yeroo hunda maaliif jennaan beekaayyoo alatti nu jalaa hafe biyyi eenyuun hoogganamti biyyi eenyuun misoomti namuu dandeettii adda addaa fudhatee nu jalaa godaan dargaggeessi keenya kan silaa baqatu jalaa bahu ari'u biyya ari'u dhaqqabu baqatu jalaa bahu baqatee biyya alaatti nu jalaa hafe kanaaf hawaasa keenya kana beeknee hawaasni biyya alaa warri barataa turtan barsiisaa turtan biyya keessatti akkuma godaansaan miliyoonaan gayyaane sanatti miliyoonaan biyya keessatti as deebi'uun yeroo nuti dhiibbannee cunqursinee waan silaa ta'u hunda isaa dandeenyee baadhannee as deebinee biyya keenya oomishnu wal bira dhaabbannu tokko yeroo kana fakkeenyaaf yeroo darbe nama tokko agarre nama Salaalee tokko an takkaata kitti baalee maqaa yoo ta'e malee naannoo Salaalee jechuun naannoo Oromiyaa irraa xiqqoo naannoo kaabaatti achi dhiyaata. Baaleetiif imimmaan buusaa nu wajjin dhaqee nu wajjin galee tokko agarre. Kuni jijjiirama guddaa wayyaa hawaasa kiyyaa kanana jalaa mudattee jedhaa deema namichi. Humna ajaa'ibu kuni yeroon kun zabanni kun zabana araaramaati zabanni kun zabana keessa nuti gaafii keenyas argannu keessa nuti dagaagnu biyyaaf yaannu waan dhabne qabataan jirruu fi hawaasni eega kaabaa ka'ee kibbaa ta'e wal qabannee sabaaf sablammoota hanqafannee manni keenya bal'aadha eenyuun ol galche nama hunda yoo ol galche hin ga'a waan ta'eef akkuma reefu jedhe salphifnee hin barre salphannee barre malee baannee barre malee isa dhugaa yoo dubbanne ummanni baatee bare itti baateen barre haddasii ba'aan sun maaliif irraa bu'aadhaaf harkanii guyyaa nurratti hojjetamaa jira. Yaa silaa nutti bu'uu baatanii garuu baane maaliif jennaani silaa jireenyaan barre maa yoo jireenya dhiifne maal ta'a yoo akkatti jiraannu wallaalle akkatti duunu naman gaafannu kanaan dura hin eega rakkanne namni tokko yoo akkatti jiraatu dhabe akkatti duunu naman gaafatu. Kanaaf
dhaadannaaf iyyuu miti irroo rifamne waan ta'eef malee sabaaf sablammoonni gamtoomaan akka nu jalaan tuqne dhaamsi kan asirratti rarraafti waa nama tokko sabaaf sablammoonni nu jalaan tuqe lammaffaa immoo warri godaanee biyya alaa jiru inni waa qabus waasaa qabatee inni beekaanis beekumsa isaa fudhatee biyya keenya waggaa 100 meeqa diigamte kan biyya namaa biyya kabajaa qabdu biyya hayaa walii qabdu biyya safuu walii qabdu taasifachuu irratti yaada dheeraa kaayyannee deemuu bakka nu jalqabnetti gufuu kan ammoo gufuu nu jala kakka'amaa dhufe kan barree dammaqinaan akka bira dabarfachuu dandeenyuun dhaamsa kiyya dhaammadhaa. Galatooma dubbiin baay'atee farreettiin fe'atan kan facaafanne hamargu ijji nagaa wal du'aa. Assalaamu alaikum.